Biiroon qonnaa Oromiyaa duula tololtummaa kunuunsa biyyee fi bishaanii guyyaa 60 turuu godina Bunnoo Baddellee aanaa Daaboo Hannaatti eegalchiisee jira. Saganticha kan eegalchiisan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu hawaasni golee Oromiyaa hundi bu'aa kunuunsa qabeenya uumamaa sirriitti hubatee jira jedhan. Hojii qabeenya uumamaa irratti gaafa hojjetan maaltu jijjiiramuu akka danda'u? Jijjiirama qilleensaa yeroo ammaatti addunyaa raasatoo jiru kan keessa darbuu akka dandeenyu nama keenyaaf galee fedhii isaatiin hojii guddaa hojjechaa jira. Guyyaa irraa jalqabnee jirra. Guyyaa 60 fi sanaa ol turra. Kanarratti uummanni keenya akkuma kanaan dura gochaa ture akkuma har'a namni hundi kun weetoo hojii kanarratti nutti agarsiisatoo jiru jabaatee guyyaa 60 kan otoo addaan hin kutin hojii kanarratti tokko ta'eetu akka inni bobba'u asumaan dhaamsa koo dabarsuuf barbaada. Bulchaan godina Bunnoo Baddellee obbo Amaane Danuu gama isaaniitiin godinichi oomisha dammaatiin kan beekamu ta'uu ibsanii hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa sanaa fi galtee guddaadha jechuun faayidaa roga maraa inni qabus kaasanii jiru. Godinni Bunnoo Baddellee godina qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Horsiisa kanniisaa irratti godinichi godina dammaan beekamu waan ta'eef dargaggeessa keenya irratti ijaarree xiyyeeffannaadhaan misooma dammaa irratti akka inni bobba'u carraa hojii uumnaa inni kan qabannee jiru. Gama biraatiin horsiisa beelladaa adda addaa furdisuu gabbisuu irratti xiyyeeffannaan guddaa godhamee hojii sululaa kana cinatti hojiiwwan biroo hojiin misoomaa sululaa kun bu'uura qabeenya misooma hundaatii karaa jedhuun irratti xiyyeeffatame hojiiwwan carraa hojii uumamaa irratti hojjechaa jirra. Jiraattonni godina Bunnoo Baddellee duula tololtummaa kunuunsa biyyee fi bishaanii guyyoota 60 turuu eegalame irratti hirmaatanis miira kaka'umsaa hojichaaf qaban ibsanii jiru. Lafa kanaan dura manca'ee ture yoo kunuunsee jedhee faayidaa guddaa irraa argamsiisa jedhameetu kan uummanni itti bahee hojjetaa jiru. Amma waggaa 13 wayii geenya irra kan hojjetaa jirru. Amma immoo faayidaa isaa argee qonnaan bulaan kun gara fuulduraatti oomisha gaarii akka inni kennuu fi hojjechaa jira. Ganna dhufu daagaa kanarra biqiloonni garaagaraa hin dhaabbatu. Biqiloota garaagaraa kana keessatti iddoo iddootti oomishni loonii, oomishni dammaa wanta garaagaraan hojjechamuu danda'ama jechuudha. Gama biraatiin immoo gabbina bishaaniitiif, gabbina biyyeetiif nu fayyada jechuudha.